Namni baay'een irra raajii masarat ta'uu baay'ee barbaada. Barbaaduun gaariidha. Har'uma karaarraa dhufanii yaabuumis. Tu maal jedhe naan jedha yeroo muraasa booda namni kunii fi fakkaattonni isaa qassadanii wangeela bukkeedhaan seenaa isaaniitti dabalatanii caaffachuun isaanii nooti. Achii booda nu waaqessaa jedhu bakka. Kun haquma jirudha. Kan cabee wallaanamu, kan badee barbaadamu, kan kufee ka'u. Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Ergaa raajii Masarat Taayyeetiif obboleessa koo jaallatamaa jechuudhaan beekan gulummaa isaaf dabarsee akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Maaliif akkan akkas jedhee raajiin Masarat Taayyee waa haala gidduu kanaa wajjin wal qabatee viidiyoo inni kanaan dura hojjete irratti yeroo raajiin TB Jooshuwaan du'ee TB Jooshuwaan akka abbaa afuuraa koottan ilaala jechuudhaan viidiyoo tokko hojjetee ture. Kanaan wal qabatee gidduu kanaa iccitii guddaan raajii TB Jooshuwaa irratti bahee wal qabatee shakkii guddaa fi hojiiwwan shaakalaawwan garaagaraa waldaa sana keessatti jibbametu komii guddaa kaasaa jira. Odeeffamni kunis akkas jedha. Namni baay'een irra raajii masarat ta'uu baay'ee barbaada. Barbaaduun gaariidha. Har'uma karaarraa dhufanii yaabuumis. Tu maal jedhe naan jedha yeroo muraasa booda namni kunii fi fakkaattonni isaa qassadanii wangeela bukkeedhaan seenaa isaaniitti dabalatanii caaffachuun isaanii nooti. Achii booda nu waaqessaa jedhu bakka. Kun haquma jirudha. Akkaataa amma deemaa jiru kanatti ufama taanaan. Maayijo mee wangeela lallabaa mee waaqayyoon lallabaa isin attamitti amma of lakkooftanii akka saasoftu. Isti taama yaada maa inni har'a kaatee har'a raajii Masarat. Maa inni waaqayyo isaa waliin guyyaa tokkotti hin dhimne. Utuu narree abbaa isaatii barbaadu gaaf tokko nama waa'ee kanaa hin beekne. Isti kottu gara kakwaara. Phaawulosiin utuu inni bartoota ari'achaa jiru karaatti itti mul'atee hin dhimne. Phaawulos waggaa 20 yaadaa ture bakka. Ishi mee dhiisii warra kan biraa rakkoon qabu. Phexros faan ilmaan Zabdiyoos lammanoo tusaan marka bartaa'anii qurxummii wajjin siqaa argaaranii mini kan inni itti dhaqe. Ammas waa'ee kee fi waa'ee tajaajila kee uummanni waan beekuuf kallattiidhaan gara yaada kiyyaattan darba. Nama yaada namaa fudhatu ta'uu kee fi gorsa dhaga'uu ta'uu kee waanan gurraa qabuufan yaada siif dhaamu barbaada. Uummanni ati keessaa baatii tajaajila guddaa taate kun Oromoon uummata guddaa safuun isaa akkuma seera Musee qindoomina qabu ta'uu isaa beekta. Gama biraatiinis immoo uummata harqoonni garbummaa itti hammaate ta'uu isaa ana isa laga gama jiru caalaa asii isa namoota rasaasan miidhamanii fayyisuu waaqayyoo barbaacha sibira dhufantu na caalaa beeka. Waan ta'eefis uummanni kun uummata kunuunsa guddaa gochuufii fi of eeggannoo guddaa gochuutu sirraa eegama. Yeroo darbee boqochuu TB Jooshuwaa waliin wal qabsiisee nama ani akka abbaa afuuraa kootti ilaalu jettee gadda kee ibsatte. Raajii TB Jooshuwaa irraa barnootaa fi muuxannoo argattee qabaachuu dandeessa. Haa ta'u malee barnootaa fi muuxannoo guddaa kan saba ofii fi waaqayyoof jedhanii gidiraa hedduu ofitti fudhachuu kan si barsiisu Yesuus Kiristoos bartoota Yesuus kan caalu hin jiru. Sanarra darbee ammoo Oneesimoos Nasiib abbaa afuuraa keessuma sirriidha. Ati qaamaan isa beekuu baattus abidda wangeelaati amma bobeessitu kanaa giimii ishee abbaa kee Oneesimoos Nasiibtuu biyya ormaa keessaa barbaadee jormaa meeqaan fide. Kanaafuu yaamasi Oneesimoos Nasiibittuu of waami. Akka isaatti saba keef of kenni. Saba kee kunuunfadhu. Uummata si jaallatu kana cimsii jaallatti agarsiisi. Kaataa tajaajila keetiis bartee badaa isaa raajonni Afrikaa garaagaraa of mul'isuuf ittiin duroomuuf godhan sana dhiisi. Boleessa kee yookaan abbaa afuuraa kee Oneesimoos Nasiib sanarra darbee immoo gooftaa kee Yesuus Kiristoosiin fakkeenya godhadhu malee nama of hin beeknetti of waamtee hin rakkatin. Qeeqa namootaa fudhattee daldala bishaanii zayitiif kan kana fakkaatan hir'isuun kee gaariidha. Gorsa kanas itti dabaladhu. Akkuma Oneesimoos Nasiib seenaa dhalootatti ciccuu hojjetadhu. Inni akka kee bilisummaa haganaayyuu hin arganne. Yeroo isaa afaan Oromootiin lallabuunuu cubboo ture. Teekinooloojii ati itti dhimma baatus dhaloota qubee qara ati wajjiniin hojjettu. Karaarraa waamee duuka butuusaa taasifate. Ishis kan biraa dhiisi. Ilma qaraxxuu sanoo Maatiyaasin istii maal jettame. Kanaafi sinna siraata godha warra akkasii jala kuftan ani haqa jiruun isinitti maal tokko sagantaa wayii as Finfinneetti qophaa'e.
gaafa Finfinneetti qophaa'u namni hundumtuu saganticha irratti namni kun waamamee ture dachaanee dhandhee bakka achii booda hundumtuu bishaan gooldi tokko bitatee nafseedhaaf piroomooshinii inni gooldi guyyaa sana nagadame sadhan miti bishaan tokko bitatee isa eega bakka akka inni irratti kadhatuufi achi namichi kun sila anillee baay'inaan hin beeku guyyaa sana argee gaaf tokkos bishaan isaa wajjiniin intinii ta'e hin beekon sababiin isaa namni isa waaqessaara malee waaqayyoo waaqessuu dhiiseera haqa isaas hin ittan himan. Kanas hin qabu ture. Kanaaf sanarra caalchistee hojjechuudhaaf abbaa fuuraa kiyoonis musnasiif fakkeenya fudhadhu. Miidiyaa keetiinis waa'ee goota wangeelaa kanaa dhaloota barsiisii dadammaqsi. Dhumarratti raajii jedhamtee waamuu yoo sitti hafee'oo Itoophiyaa keessatti ulaagaa raajummaa kan guutuu akka namni tokko hin jirre beektaa? Boodan itti deebi'ee ragaa kitaaba qulqulluun siif hima. Miidiyaa hawaasaa kan akka feesbuukii kanarraa piroofaayilii suuraa kee yoo kaa'uu dhiistee'oo piroomoshiniif yoo ta'eef viidiyoo kee ilaaluun ni ga'a. Kanarratti kana dura bal'inaan si gorseera. Isa qubaan yookaan kaballaan dhiibdanii nama kuffistan sana yoo dhiistanoo seexanichi hafuura taanaan yoo hafuurumaan halaalarraa dhaabbattanii rukuttanoo ta'uu baanaan tolchaa fi xibaara Naajeeriyaa jigaa jiru sanatti isin shakkina. Fayyinni achitti ta'uu fayyina fullaadha. Raajiin dubbatamaa oolu hundi dhugumaa haqa qabeessaa. Fayyina battalaa seexanni akka kennu beektaa? Daftaraa fi xonqaayin waan akkanaa kana akka gootu beektaa? Fayyinumti maali? Madaa fi mataa dhukkubbiitti fayyuu qofaa? Kana walitti deebinee wal barsiifna. Ni jiraatta jettaniini kan du'ee hin jiru. Fayyiteetta jedhamee kan dhukkubaan amma gidiramaa jiru hin jiru. Akkas jechuudhaan kan barreesse Beekan Gulummaatii qeeqaa fi gorsa obboleessa isaa Raajii Masarat Taayyeedhaaf inni ergedha. Isa fayyada jennee waa'ee yaannuuf isiniif dhiyeessinee galatoomaa ulfaadha. Sagantaa guyyaa qidaamee irratti natti fakkaata ganama affeerame hizbiin bishaan gooldii akka itti harkatti qabatee ishee gimmaasha sana dhaabatee namichi nuuf booddee paaster Rattaamoo eenyudha manni achi keessaati waldichuma keessaa tajaajilu lallabni isaaf kennamee gaafa achi ba'u masarata feennaan bakka erga masarata fee hodhee hundumtuu bishaan isaa banatee dhugi. Hin hafe osoo hin ta'in masarat ganama sana paaster Rattaadhaaf kenname tajaajilu. Namni maal ta'e maalidha qoy waaqayyoo kunoo si bira jira alaa keessa kee keessa jira isan hedduuti maa inni raajiin masarat maa inni nama foonii telaa ganaman du'a akka Jooshuwaa har'a dhagaa jirtuuti bor ganaman du'a mallaqee maaltu gad dhufa isa hin duune sammuu kee keessatti firoomsi abbo jireenya keetti wajjiniin maachi godhisa sammuu kee amansiisi bakka allaqe isa iyyuu keessa ba'e nama akka hintinaa ta'u nama fooniiti abbeeti bor ganama kimbil jettee duutalaa akka kan si caalu waaqayyo qabaddoo arsaatiin. Saa'oliin gittim godhee waaqayyo dibee saba isaatiif kaaseennaani Saamu'eelii hojii wal beellamanii hamma gaafa dhufutti qalma kana qaltee aarsaa godhin achii booda gadi buutee Filisteemota loltaattiin jedheennan guyyaa torba eegee isheedhuma irratti gaafa obsee dadhabeedhu akka booddeetu waaqayyo wajjiniin ana aarsaa godhee walitti hin araaramin du'uu koorra dheetu Saamu'eel nufin qalee gaafa inni aarsaa godhu gidduutti Saamu'eelitti dhufe. Maa innati godhaa jirtu gaafa inni ittiin jedhu neega itti ba'ee Saamu'eel Saa'ol anuwaati dhufuu didee naatu waaqayyo wajji walitti hin araaramin lolattiin seenu eesan akkas godhennaan har'aa kaasee sin tuffadhee nama akka garaa kootii ani kaafadheera filadheera ittiin jedhe. Macaafa Saamu'eel isa duraa keessa dhaqii dubbifadhu macaafa Saamu'eel. Inde isuma diingatatti mul'atee milikkita meeqaan dibeeyyuu takkaatti sarrase waaqayyo. Tibiitiin baay'isinaa waaqayyo iddoodhaas hin dhabamsiisa waaqayyo furrooftuu see gaaf tokko waldaanatti hin beenne bakkeedhaa fidee dibee kaasa waaqayyo. Kanaafi waan humna keessaniin siqaamee galtanii fiddan isinitti fakkaate bargit soomtaniittu kadhattaniittu gaariidha kun hawwii fi fedhasin ayyaanni waaqayyo isin irraa mul'atee saba waaqayyo jijjiiruudhaaf qabdan irraa kan ka'edha kun garuu tibiitiin hin ta'u. Naabukadnezaarin ilaala marga akkasin dheechifne booddee isa duwwaa miti warri bacirraash waaqayyo mana sana keessa malee hin jirre namicha sanarra malee hin jirre fakkeestan biitee kee of eeggadha isa dhugaan isin itti maayiran baay'ee of eeggadha abbaa fedhe yoo taate of eeggadhu waaqayyo si bira jira namaaf intiniin ta'in nama waaqessina booddee deemsa keessa garuu ani hin beekun waa waaqayyo ani hin baay'ee ulfaataadha innaa of eeggadha ani yeroo baay'ee al tokko bajaajiidha tagaaceetanan namoonni maaloo achi dhaqin fayyitaa maaloo manaa minnaan jedhun
addanatti waaqayyoon ana fayyisoo naan bakka bargite gara mana kadhataa dhaquun barbaachisaadha garuu mana bakka waaqayyo achi bichaa waan jiru ammaalaaj na hundaatti nu booddee ammaalaajii akkan jenne sina na guddaa galatoomaa dhiifama hundoon gore garuu ani karoorri fi kaayyoon ani kana dubbachuu barbaadu fi namoonni ofii isaaniitis akka namoonni isaan waaqessan barbaadu sabni keenyas immoo nama waaqessuu barbaada. Kanaaf isa kana sirreeffadhaa suniin jechuu barbaada.